Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruutti humni addaa faannoo jedhamee waamamu ganda Agamsa jedhamutti seenuun haleellaa baneen jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'u FIBTV'tti himatanii. Haleellaa fiinxaaleeyyiin Amaaraa banan kanaan namootni baay'een ajjeefamuu fi qabeenyi manca'e adda baasuun kan ulfaatu ta'uu qondaaltonni mootummaa aanaa Agamsaa FIBTV'dhaaf mirkaneessaniiti jiru. Taganyee Daaqaa bal'ina isaa qindeesseera. Ergaan iimeelii FIBTV guyyaa gaafa 24/2 bara 2014 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa ganda Duwwaa tokkorraa nu qaqqabe akka agarsiisutti waan dandeessaniin nuuf birmadhaa jedhama. Raganama jechuunis hagayyaa 24 bara 2014 sa'aatii tokkotti humni Amaaraa hidhatee faannoon uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan miidhaa cimaa geessisee jira jedhama. Isaanis kan haleellaa kana eegalanii godina Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Haroo jedhamu irraa dhufuudhaan lubbuu fi qabeenya namaa irratti miidhaa geessanii jiru jedha barreeffamni iimeeliidhaan ergame kun. Ammallee dhukaasa hamaatu dhagahamaa jira, kanaafis yaaddoo keessa jirra jedhama. Lubbuu darbee adda baasuun hin danda'amne ummanni Agamsa jiru kuni ummata gandaa Illummuu, Migir, Jaawiji, Qaculluu, Nyaaree, Walli, Luqumaa, Madaallee fi kan kana fakkaatantu humna addaa Oromiyaa Agamsarraa buufatee jiru abdii godhachaa ture jedhama. Humni addaa Oromiyaa Agamsarra ture gaafa guyyaa 22/12 bara 2014 magaalaa sana gadhiisanii waan deemanii fi gaagaamni kun ta'ee ammas ta'aa jira jedha ergaan iimeeliidhaan FIBTV qaqqabe kuni. Nutis ergaa nu qaqqabe kana bu'uureffachuudhaan hawaasa naannoo sana jiranii bilbilaan dubbisnee jirra. Hawaasni naannoo sana bilbilaan yaada nuuf kennanis kanneen barreeffama iimeeliidhaan FIBTV'dhaaf ergaman waliidhaan tokkodha. Isaanis akkas jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Namni baay'een du'eera, amma kana du'eera jedhu hin beeknu. Dhukaasii Amaaraadha. Amaaratu kun naannoo Haroo jedhamurraa gara naannoo Kiiramuu Abbaa Wallaggaa jalaatti gara aanaa Horroo Guduruu Wallaggaatti duulaniiti dhukaasanii. Kanaaf dhukaasa kanaan immoo namni baay'een du'eera. Amma kana kan jedhu immoo gabaasan qabu. Deeddee jirutti 10-20 10-15 lakkaa'ama malee tokko lama miti. Kanaaf aanaa Amuruudha Agamsa jedhama. Horroo Guduruu Wallaggaa jala godina lama kaasee amma sa'aatii 7tti walirraa hin cinne. Fiinxaaleeyyii Amaaraa fe'atu kana raawwate. Garuu amma kanatti jechuun danda'u baay'ee waan ta'eef. Waa sirriitti malee lakkoofsa isaa sirriitti qaamni mootummaa eessa jirtan jenne gaafa sanbataan nu battee sokkee. Amma dudu'ee barbaadaa jirra, boqqolloo keessaa, laga keessaa, dhagaa keessaa, mana jalaa iddoo jiru walitti fidaa jirra. Kana boo'icharra jira. Manni baankii Awaash gubateera. Manni dhuunfaa gara mana 5 gubateera. Sodaa nu qabnu ammayyuu isaanumti deebanii dhufaniiti nu barbadeessuu sayiidha malee an biraa sodaa qabnu qabnu. Egaa yaa du'aafuuf laannee teenyedha kan deebee dhufu inni jiru inni du'u immoo isa tobbaafatee taa'eera takka. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa. Fiinxaaleeyyii Amaaraa natti fakkaata gandi Haroo jedhamtu Wallagga bahaa jira. Achiitii hidhatanii deebbii cabsanii uummatatti. Ganama naannoo sa'aatii 12 guyyaa irraa achi uummatatti cabsanii isa argatan immoo ajjeessanii qodaas saamanii iddoo baqannee reefu magaalatti galaa jirra. Nama du'e adda hin baafanne garuu reeffa funaanaa turanii qofaamatti alaabaa isaanii dhaabbatanii jiraachaa turan adda baanii horiifa saamaa mootummaa gadhiisee nu sokkeen gadda galgal halkan sa'aatii 2 amma sa'aatii 2tti gurra 3 ba'an. Humni fiinxaaleeyyii Amaaraa kun godina Wallaggaa ganda Haroo jedhamu irraa garasitti imaluudhaan rakkoo kana hawaasa irraan gahaa akka jiranidha jiraattonni kan himatanii. Humni kun kana duras aanaalee godina Wallaggaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata nagaa ajjeesaa mana gubaa qabeenya saamaa turuu isaa ni yaadatama. FIBTV'nis dhimma kana itti dhiyeenyaan gabaasaa turuunsa kan dagatamu miti. Nuti dhimma kanarratti hooggantoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa argachuudhaaf yaalle. Bilbilli isaanii hin hojjetu. Bilbilli hooggantoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa wayitanu diduun gara bulchaa aanaa Amuruu kan ta'an obbo Malkaamuu Akkasaatti bilbilli isaanii hin hojjetu. Kantiibaa magaalaa Agamsaatti bilbila isaanii argannee wayita yaallu kan isaanis cufatee jira. Qaama mootummaarraa dhimmicha qulqulleeffachuun dirqama waan ta'eef obbo Abbabaa Kabbadaa Ogeessaa Karooraa fi Baajetaa magaalaa Agamsaatti haalli keessa jirru haalaan suukanneessaadha. Hawaasi nurkatti dhumaa jira. Qabeenyi saamamaa jira. Mootummaan lafaanis ta'e qilleensaan atattamaan kan nu qaqqabne yoo ta'e haalli keessa jiru guyyaa borii arguudhaaf sodaa keessa jirra jechuudhaan dubbatu.
Maqaan koo Abbabaa Kabbadaa jedhama. Ogeessa karooraa ta'ee hojjetaa mana qopheessa magaalichaati. Namni akkuma Ruwaandaa dhumee jira torbee tokkotti owwaallee hin finnu. Sa'aatii 2 walakkaa akkababii. Har'a immoo kallattii 2 Sammuu bakka jedhamurraa fi bakka Haaroo jedhamuurratti tokkotu nafiin fixanii mana gubanii fixaniiru. Baankiin gubateera, dhaabbileen gubateera, namni dhumeera akkuma Ruwaandaa dhumee jira bakka torbee tokkotti utuma nageenya bu'ee torbee tokkotti owwaalameen dhumnu bakka tokko. Saba Amaaraa finxaaleyyii saba Amaaraatti nu fixaa jira har'a. Guyyaa har'aa qabeenyi uummata tokko namni suuqiin cabee qabeenyi isaa cabee manni isaa gubateera tokko kan hafeeru hin jiru tokkollee. Mootummaadhaan nu balleessee jiru mootummaan ikkoo nu dhiisee baheetu jilbatti kafnee jaarsolii abbaa gadaatiin kadhachaa jirru nu dhiistanii bahinaa diina lamaan maramnee jirra magaalittiin ganda sanatti magaala sanatti immoo ganda 18 irratti walitti qabamee jira uummanni achanaan baqate. Kana uummata kana eenyutti laattanii sokkiitti nu dhiistanii sokkinaa jenne warra humna addaa jennaan nuti ajaja keenya bichaa eegnaa jedhanii nu dhiisanii sokkan amma yoo baqatee gara Amruutti bahe finxaaleeyyiin karaa teessatti rukutti gara Goojjamii tokkee silas biyya qeessaaniiti gara Naqqamtee tokkees immoo qeessaaniitti haaroodha amma mootummaan ani pileeniitiin dhufee bu'eetiin nu hambisa ta'e hin beeku uummata 50,000 dhumaa jiran uummata 50,000 dhumaa jiran adaraa waaqii lafatti uummata kanaaf herrega waanuma tokko waan adeemeeru hin qabu mootummaan tokko addaan baasne amma sodaarra jira amma dhukaasa balaa jira amma kana bakka mootummaan naannoo Oromiyaa kan qabuutiin karaa barbaadeetiin dafee uummata kana qabu qaba malee uummanni kun har'a buleennaan umee bula 50,000 kun akkuma jirti seenaan taaneeti galmaa seenaan taaneeti Oromiyaa keessatti galmaa waan ta'eedhaaf isa ammaa kana pileeniitiin nu dhufa ta'e hin beeku yoo baane karaatti hin qalamnan duunaa nutti marfamanii jiru garatti deemnu hin qabnu rakkoo balaa jira isa gada beessa du'eessa akkatti garbaafne owwaaluu dhabneerra rakkoo balaa keessa jira bakka rakkoo kana kan hin jedhamne keessa kantiibaan baqatee kaleessa warra lagaa baqatee sokkee hin jiru amma nama cufaadhaan argattani waan jiru dhaabbileen badeera gubateera mani baqadheen wanni keessa okkadheen ciisan sinoo marajaa kanas ni ilaachaa jiran amma dafee nu qaqqabate halkan kana qaqqabate pileeniitiin taanaan dhufee qaqqabachuu qaba malee gaafannee jennaani humni simbira ga'aa jira na jedhan kaleessa jalqabanii moonaatti immoo humni dhufee kan aanaa keenya ga'eeru hin jiru aanaa keenya irraatti immoo nuti kiiloomeetira 24 irra jirra isaa booda moggaa Amaaraarra jirra bakkittiin bakka oomishaati bakka sanatti magaalattiin guddatteeti jirti bakka sanarratti amma dhumaatiin amma kanaa kan jiru ganda 18 immoo buqqee dhufeeti achi jira amma bakka kanarratti nama ummoo ganda 18 buqqee magaala keenya jira durumaanu magaalaa gamsaa keessa 60,000 50,000 jidduu kan ta'u tilmaama gootiin amma uummanni magaala kana lubbuutiin jiru. Een badina dara mootummaatti nu yaadara waaqin lafatti namni dhumee jaarsi dhumee maanguddoon dhumee dara waaqin lafatti nu gatina.